Tole akkam jettan Oromoo nagayaa har'a waa sadii irratti hin dubbachuu dhufe tokkoffaan waa'ee uumama kuullee Oromooti. Lammaffaan waa'ee 3A dhaabbata jedhamuuti. Sadaffaan waa'ee Akadeemii Afaan Oromooti. Waa sadiin kan irraa hin dubbadha. Tokkoffaan waa'ee uumama kuullee Oromooti jennee kuullee Oromoo tana amata 19 irraa 2004 waan kana yaada kana lafa kaa'ee ittiin ka'e amata 16 dura yuunivarsiitii Direedhawaatiif yuunivarsiitii Haramaayyaatiif qorannaa dhiyeesseen ture. Sigalte paanal diskeshinallee barsiisota yuunivarsiitii wajjin pireezidaantii itti aanaa pireezidaantii yuunivarsiitii Direedhawaa Dr. Fiqaaduullee dabalatee hundinuu irratti hirmaatanii akka qeeqan godheetiin ture. Maali afaan kun afaan keenya barreeffamanii qabaa garuu sirnaan barreeffachuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf doktorri harma baqeessee hodhee yoo jenne doktorri harma baqeessee hodhee katabna. Akkamitti hodha ni hodha malee gaafii jechuudha. Lammaffaa jecha jechuu barreessuu hin dandeessu. Jecha barreessita. Laphee hodhuuf laphee goota. Hanqinoota guddaa jira jechuudha. Qubee dachaa waan jedhamu jira. Qubeen dachaa san cimdii jaanii san hin jabaattu. Kun immoo rakkina guddaa uume tokkoffaan. Lammaffaa qubee keessaa hudhaan hin jabaattu yoo barreessan. Fakkeenyaaf iyyuu, utaaluu, eeruu, ooduu yoo jenne barreessuu hin dandeessu. Hudhaa san jabeessuu hin dandeessu ati. Hudhuma takka gubbaa keewwatee barreessita. Kunis hanqina tokko jechuudha afaan Oromoo barreessuu irratti. Sadaffaan immoo dhadheeratee barraa qubeen keenya kun maqaa tokko jecha tokko barreessuuf qubee 8, 9, 10 fayyadamna jechuudha. Kunis influensii mataa isaa qaba. Kanaafuu rogoota kana hundaanuu egaa hanqinni jiraatee waggaa 30 kana guutuu Oromoon qubee laatiin kana fayyadamee haga irratti illee ittiin barreessuuf rakkachaa sooshaal miidiyaa irratti akka agartan kana barreessuu qaanfachuu sadarkaa qaanfachuu irra jira wal qeeqee jechuudha. Maaliif waan keenyan fidannee yaadni jedhu sanaan wal qabataa jechuudha. So odaa boca odaa irraa qubee 35 tolchee maqaa kuulleen jeeni kuullee jechuun huula ijaan beektan yoo ija huultu ijji ni mul'atti. Waan mataa kee keessa jiru xalayaa gubbatti huultee mul'isu jechuudha. Yaada keessan kaas keessaa qabdu barreeffamaan dhaloota dabarsuu huuluu jenneen jechuudha. Ni huula jechuudha. Oromoon ni huullata barreeffama isaa. Sigalti xalayaa huula jechuudha. So huullee ka jawachi irraa dhufa. Waa hundi isaatu moggaafni isaa hundinuu akkasitti miira Oromummaatiin akka qabu gartee san laalamee godhamee kuni qorannaadha jechuudha. Ammas implementeeshinaaf itti gaafatame qorannaadha. Qorannaa kana yeroo dhiyeessitu hayyoonni afaanii waan kana ilaalanii saayinsii afaaniitiin ni tahamoo hin ta'u ilaalanii isaanii kan murteessu. Hayyoonni afaanii eessa jireenya waggaatti immoo yuunivarsiitii jiran. Hayyoota yuunivarsiitiitiif dhiyaachuu jalqabee jechuudha. Yuunivarsiitii Direedhawaatiif dhiyaatee ture. Ammallee dhiyootan yuunivarsiitii Wallagga dhiyaate. Fuuldurallee yuunivarsiitii Haramaayyaatiif Direedhawaa koolaaboreeshina godhamee yuunivarsiitii afaan Oromoo qabdu 18 jiru hundaa waliin yaamamee waan kana akka qeeqan. Dadhabina qabaatu kana dadhabinni isaa hin ta'u, cimina qabaatu kana ciminni isaa wanni kun ni ta'a yaada kan nuudha jechuudha. Waan saati Oromoo waan ta'eef naman gaafannu abbaa fedhanii yoo akadeemiin afaanii jiraate akadeemii afaaniitiif dhiyeessita. Akadeemiin afaanii hayyoota fidee qorannaa irratti dhiyeessa jechuudha. Kana wanni ta'e jechuudha gamanaan. Waa'ee dhaabbata 3A immoo baatii 2 duraan waliqqabaa boordii isaanii san Profeesar Tashoomee itti katabee qorannaa kana ilaalii akka nama Oromootti deebisaa isinirraa eeggadhaan jeen. Garee teenya wajji mari'anneeti si deebifnaa naan deebif. Maaliif garee isaanii keessa walitti bu'iinsa guddaa jira. Gargaara Profeesara Fadhasaa fi Abdiisaa Beenchaa iddoo walitti bu'iinsaa jira jechuudha. Profeesar Fadhasaan wanni jedhu akadeemiin afaanii ijaaramuu qaba. Afaan kun abbaa qabaachuu qaba. Afaan kana waalteessuufu afaan biyyattii san godhuufu koreen akadeemiin jiraachuu qaba. Waan jedhu yaada qaba. Yoo akadeemiin jiraate afaan kun waal ta'e kan naannoo hundaatu bifa waaltinaatiin walitti dhufe uummanni biraatti illee afaan kana dubbatanii afaan kun afaan biyyattii ta'uu danda'a. Kanaaf abbaa qabaatu jira. Abdisaan immoo akadeemii afaanii yoo bante 3A waniin jedhan ijaare kuni si jala dhufaa. Nuti immoo si jala ta'uun feenu amma afaan qawaan kana finnu googilneenu nu obsii nu dhiisii waan jedhu. Xiiqiidha jechuudha. Waan akkasii isaan jidduu lamaatti ture. Profeesara hojii haasoo inni sagaleen isaa na bira ni jirti isiniif maxxansa Facebook irratti
ijoollee wal loltii dhiisii walitti araarsinaa naan jedhe si galte so rakkina isaanii keessoo isaanii fixachuu dhabuudhaan qorannaa isaanii dhiyaate qoratanii itti irra wal dubbachuu dadhabuudhaanii gama sooshaal miidiyaatti fidan jechuudha wal dhabbee isaaniitiif malee wanni itti aanaan gargaaraan piroofeesaraa Fadhasaan godhee yuunivarsiitiif dhiyeesse yuunivarsiitiif qorannaa yoo dhiyeessu immoo hullee Oromoo qofa irratti miti namoota sagal ana malee hawaan kana tolche Sheekh Bakrii Saphaloo irraa jalqabee hangafni isaa Dr. Shakuriin qabii namoota sagal kabiraa qubee adda addaa boce afaan Oromootiif walitti qoratee namni kun dhiyeesse yuunivarsiitiif ani piroofeesar Fadhasaa wajjin waliin beeku waggaa lamaan arraa na bilbilee ana baluun jaamaa yuunivarsiitii Wallaggaatiin barsiisaa akkana afaan Oromootii waan ati gooteen arkee odeeffannoo tokko tokko sirraa fudhachuu barbaadan an jee dhiyaadhuun jeen information nabi jiru guututtiin kanneefi maaliif qorannoo ittiin jireenya wanni barbaadu nama waan kana qoratu saniif informationaan kanneefi itti deeme jechuun innis malee ana ka waan kana tolche wanni tolche afaan kun afaan kiyya haa gabbatu jechuudha immoo ijoolleen gartee buxan qabne saayinsiin afaan akkamitti deemaan beene burjaajii uummata keessa kaasuun dogoggora ilaalcha jechuun qaba kun kana qaba jechuudha akademiin afaan yoo jiraate achi dhiyaata hanga akademiin afaan hin jirre immoo yuunivarsiitiif dhiyaateeti hayyoonni Oromoo irra mari'achuu qaba waggaa 19 guutuu yeroo waan kana naanneessu appilikeeshin itti barreeffamu hunda tolchee kitaaba 10 ittiin barreessee waan kana gaazexaa adda addaa ittiin barreessee oofu jiru takkaa sooshaal miidiyaa irratti hin baafne hayyoonni Oromoo irra guddaan immoo qofa qaban keessaan maaliif waan Oromootii keessaan gabbifamee hayyootaan qeeqamee guddachuu qaba waan jiruun arra isaan dhuunfatti waan wallalaniif fuudhanii feesbuuk irratti hin gaffiiganii hawaasa burjaajessuuf yaadan burjaajessuun immoo hin danda'an because afaan kun afaan kiyya gabbifachuun ana qabdi jechuudha atis na wajji qabda saayinsii afaaniitiin fiddee waan kana lakki hanqina qaba kana qaba haa dhaabbatu lakki cimina kana qaba haa itti fufuun ati qabdi jechuudha kun waan afaan fiitii jechuu barbaadeeti galatoomaa namoonni yaada qabdan amma booda sooshaal miidiyaa irratti niin deebi'aa ibsa adda addaatiin kana kanarratti miidiyaalee gurguddaa irrattis niin dhiyeessa kanaan dubbachuu fedhe galatoomaa